Armeeko waaddi boqqolloo sana nuuf laadhaame sooli ilmaan koo meeqa isiniif kennu nuti silaan gurgurra malee nyaan maaf nyaattu noree isin arme isin jiraadhuma jedheeni kaa tole amma nuuf neebbiftan uree isinaa quubsu jedhanii maamila isaanii bashannansiisu dhufaa darbaa hunda gammachiisu. Mucaan isheen barata barnoota ishaatti cimaadha. Hirkattummaan raangoo biyyan bakka bu'a. Galaa koon fu'adha hiyyummaan mo'adha. Boruun nama ta'a galma guddaan ga'a. Harmee kun kiisa gaafa sananciisa. Eeyyee gaafa sananciisa jedha. Ilma kaayyoo dheeraati abjuunsaa fagoodha. Finna nyaara qabu amalli isaas rogoodha. Kanumaaf harmeen isaas isaan bakkaan gaafa mudhii ishee hidhattee daaraa haxaawwattee gaafa dhabdees kadhattee fuula badaaf gaarii namaa sagarte. Ija xinnaaf guddaa fuuldura dhaabbatte. Egaa mucaan ishees akkuma garaa ishee barnoota isaa lixee eebbifamee fixe. Garuu maal bu'aa qaba? Mucaan isheen itti dadhabdee dhabasaaf gaggabdee hiyyummaan gadooddee guddisa isaatti cabde galee mana jira gola dhokatee fira. Dhiisitti murteessin. Mee maal yaa godhure silaaf biraan qabu kan gargaarus nama silayyuu mormi keessaa bahira taakkuu lama. Maalitti beektu? Utubaa sanas kanas irra beeksisa hojii otoo ilaalu kan barii barraa qaba seensaa duuti kan inni galu. Silas kaleessa marmaarii jedhee har'anifatu. Guyyuu sisuma qorraa faduutti kan gubatu. Silas dur namni baratee eebbifamnaan hojii margata. Abjuun isaas milkaa'ee jireenya godhata. Hoggum. Harmeen isaas hubannaa kana dhugoomsu akkuma dursee aniituuf goyyomsu. Amma dura qaamni baratee golatti deebu tasumayyuu hin barre. Isa dadhabbii barnootaa booda jiran kana takkaayyuu nagarre. Takkaayyuu. Durinnaa baratu kutaa isaa keessaa mucaa tokko jira kan abbaan sooressaa barnootaan hordofu horiidha abjuunsaa abduu qabeenya abbaa isaan bahe barnoota keessaa. Maarree gaafa tokko inni gaaficha soorama filatee barnoota baqate oofaatti dhufe konkolaataa manaa qabate. Egaa amma xiqqoosu isaati gaa. Tole abbaa koo har'a isasuma jirta gaa kitaaba hammattee barnoota jechaaf goyoomsu kan hojii godhatte. I see. Anyway, otoon silaa dhaabbadhe si duukaa sawee baay'ee natti tola. Garuu anoo yeroon qabu hojjechaa mana oolaa maalumaafuu dhiheenya kana gama Paaris deemuufan miiratti madhumaarsi fidee dhufan jedheetu shadiidee ittiin coora. Waggaa kana mucichi miira isaan sun turure jireenya hanqadhee lubbuudhaan jiraadhee wallaalaan akkasiinatti qoosurra du'een yoo dhabame addunyaa kanarraa yookiin immoo dhokadhii bakka naan dhagarretti tasuma mul'adhu hamma naan dabarretti kanaaf furmaanni koo jireenya baqaati. Innis baqatee dabar jechuun hammuma maqaati. Anaaf maqaan maqaa caalu durummaas kan dhaalu baqadhee jiraadhee hojjedhee qabaadhee gaafa nama ta'eedha jabeessee laphee koo gaafa dhaan gaheedha kunuunsuuf harmee koo jedheetu murteesse miira isaa ilaale muudannoo rakkina baqa keessaa inni yoom madaale inni yoom tilmaame gadadoo godaansaa beelaa fi dheebuu daaruu fi dhabuu miidhamuu fi dhamuu darbees gubamuu darbamuuf gabroomuu humnaa ol ba'aa gaafa ammaattis du'a akka ta'e galaansaa inni yoom tilmaame. Sangaan hin cinnee argee hallayyee arguu dhabeema. Dubbittiin jettu sun dhuguma. Heeyyee dhuguma. Egaa booddee ofitti fakkeessee miira kanaan of guyyoomsee murteessaas dhugoomse. Erganni kutee guyyaa tokko booddetti ergaan tokko dhufe gama harmeessaatti. Walakkaan qaama kee tokkichi ilma kee agartuun ija kee sun harki ishee xuraawee kan koo nagaan taa'uun hin malu. Miidhama harmee koos caljilee ni ilaalu. Guyyoos hojiis dhabee jedhee manatti hin galu. Jedhee garaa isaa hidhatee deemeera jireenya baqaa filate. Waggaa kana haadhattiin amanuu dadhabdee dhaabbitti gaggabdee akka nama maraatee of hinaasa'uu calqabde. Kuni maal ta'u? Hin turtaa jechuun ganaadha. Dhiifama garuu. Xumuru gaheera maal? Xumuru gaheera abdii dubbisuuf hedduudhaan. Hayyee xumuri ishee. Ay dubbisuu barbaada kanaan dubbise hedduudhaan. No, walaloon gabaabduun seebeetee dheeraadha akka malee jechuun saniifuu namni nu jalaa deema mucaa kana xiqqishoo nama akkaawuntii haa himatume. Himaddu akkaawuntii abdii. Hayyee hedduudhaan dubbise. Eshi duwwaa tokko 32 ammas duwwaa tokko 32 36 21 duwwaa. Dhageessan warri gargaaruu barbaadan gargaaraa kunuuti. Kunuuti. Suuta dubbadhu mee suuta jechaa jiran suuta himiifa abdii. Eshi. Abdii. Duwwaa tokko. Eshi. Duwwaa tokko. 32
duwwaa tokko soddomii lama soddoma. Atti kanaa seentee jirti. Garuu mootuu harka isheetiin hiixattee kokkee isaa qabdee jirti. Amma carraan inni qabu tufuudha, deebisuudha, hin tufa. Amma feetee dhiphattuyyuu karaan ba'umsaa jira akka jechuuti. Never give up. Abdiin murinii akka jechuuti. Isiniif galeera? Akka ajaa'ibaa. Inni duratti illee barreeffamamaan wal simataa nama gargaartu adda baafadhu jedha. Inni kun lachiinuu funyoo keessa jiru garuu of dhiiseetu otoo ofiiyyuu funyoo keessa jiru isarra maqasiidhaan muruuf deema. Inni ammootu jalaa teessuudhaan luka isaa jalaa lukaan teessoo isaa jalaa dhiita. Jaban akkanaa keessa jirraa jechuudha. Kanaafiyyuu hiriyyummaa filadhaa akka jechuuti. Nama gargaaran wajjabaafadhaa. Nama lubbuu fi dabarsitee laattuuf wajjabaafadhuu akka jechuuti. Isiniif galeera? Sagaleen kun dhaga'amaa maaki? Turkisheeti.